bultan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Afaan yaa'iin mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansi Peeloosi manni maree bakka bu'ootaa biyyattii akka kaabineen pireezidaanti Tiraamp fooyyessama heeraa 25ffaatti fayyadamuudhaan pireezidaanticha taayitaarraa kaasu ka yaada dhiyeessuuf jiru ta'uu dubbatan. Bal'ina oduu kanaaf jaallanne. Heeraa fi deemokiraasii biyya keenyaaf eegumsa gochuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qabna. Sababiinsaas pireezidaanti Tiraamp sodaa hin oolle uumaa waan jiraniif jedhan. Guyyaa guyyaan waan rifaasisaan deemokiraasii biyya keenyaa irratti dhaga'amaa waan jiruuf tarkaanfii fudhachuun akkaan barbaachisaadha jedhu Peloosiin. Pireezidaanti Tiraamp waajjira akka gadhiisan gaafachuun kun kan dhufe roobii darbe gocha hokkaraa gaggeeffameef pireezidaanti Tiraamp itti gaafatamaadha inni jedhu irra deddeebi'ee ega dhaga'ame booda. Pireezidaanti Tiraampis ta'e masaraan Waayit Haawus gaaffii Peloosii kanaaf deebii hin laanne. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden Tiraamp himatamuu qabuu isa jedhu irratti callisanii ilaaluudhaan amajjii 20 kaasee hooggana haaraatu biyya keenyaaf dhufaa jedhan. Tiraamp dhiyeenyatti waajjira gadhiisuuf yeroo jiran kanatti ituu barrii bulchiinsa isaaniin xumuramin dura seenanni himannaan irratti haabanamuuf tole jechuusaaf carraa xiqqoo jira. Erga Tiraamp aangoo gadhiisanii booda ta'uu mala. Kunis ammaan booda aangoo mootummaaf Tiraamp lamuu akka hin dhiyaanne gochuuf jira. Deemokiraatonni mana maree yoo xiqqaate 180 himatamuu qabu jechuudhaan sagalee kennanii jiran garuu lakkoofsi kun xiqqoodha. Miseensota 435 qabu keessatti yoo xiqqaate sagalee 218 argachuu qaban. Kataayitaa gallakkisaa jiran hoogganaan poolisii waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi Steven Sund torban dabree hokkarri waajjiricha US Capitol jedhamu irratti geggeessamuu dura loltoonni eegdonni biyyoolessaa yookaan National Guard akka qophaa'inaan eegan gaaffii dhiyeessuu isaaniitii fi aangawoonni tika nagaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiif mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran gaaffii isaanii fudhachuu diduu isaanii dubbatan. Silaa loltoota eegdota biyyoolessaa yookaan National Guard achii qabna ta'ee jarreen humnaan seenuuf dhufan kana karaatti ittisnee dhaabbatoota waayilota keenyarraa humnoonni nageegumsaa dabalataa aganuuf qaqqabanitti eeguun ni danda'ama ture jedhan Sund. Qondaalli olaanaan eegumsa mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Maayikel Stenger aangawoota eegumsa biyyoolessaatti karaa ajaja sirnaatiin hin taaneen akka isaan yoo tarii rakkoon uumameef jecha eegdota dammaqinaan tursiisan ittan dubbadha jechuu isaanii kan eeran Sund qondaalli tika nagaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Paul Irving immoo yeroo hiriira ba'anitti rakkoo uumuu malu jechuudhaan ajaja sirnaa ka yeroo hatattamaa baasuun maal fakkeessaa ka jedhu irratti akka miirri gaariin ittiin dhaga'ameen dubbatan Sund. Taatoof bulchaan Kaalifoorniyaa duraanii Arnold Schwarzenegger dhaamsa viidiyoo waraabanii dhiyeenya dabarsaniin hokkara dhiyeenya mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti geggeessame balaaleffachuudhaan soba pireezidaanti Tiraamp dubbataa turantu hokkaricha kakaasee jedhan. Pireezidaanti Tiraamp filannoo haala madaalawaadhaan geggeessame irraa bahee argame garagalchuu akka barbaadanitti ka dubbatan Schwarzenegger uummata dogoggorsuudhaan fonqolcha geggeessuu barbaada jechuun qeeqan. Pireezidaanti Tiraamp ragaa qabatamaa tokko malee filannoo gaafa 3 geggeessame sana akka mo'anitti dubbataa turan. Eega deeggartoonni isaanii roobii dabre kana hokkara kaasuudhaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenanii booda garuu pireezidaanti Tiraamp dhaamsa viidiyoodhaan dabarsaniin gochaa sana balaaleffatanii taayitaa pireezidaantummaa isaaniis gufuu tokko malee dabarsuuf kan hojjetan ta'uu dubbatanii turan. Hoogganaan Dimookiraatii kan mana maree murtii seeraa yookaan senetii Yuunaayitid Isteetsi dhaabbanni seera eegsisu kan Yuunaayitid Isteetsi gochaa hokkaraa waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenuu yaalamu kamiyyuu ciminaan akka hordofu waamicha dhiyeessanii jiru. Qindeessitoonni agi tokko kanneen lammiilee fayyaaleeyyii irra ejjennaan isaan nuffisiisa ofiin jedhan otuu sirni muudama pireezidaantummaa bara kanaan geggeessamin guyyoota 3 dursanii gaafa amajjii 17 hidhannoodhaan magaalaalee kutaa biyyattii hunda keessatti hiriiruudhaaf waamicha gochaa jiran jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni feesbuukii fuulawwan feesbuukiilee mootummaa Yuugaandaa kan Yoweri Museveniin hoogganamutti hidhata qaban cufee jira. Akkaawuntiileen feesbuukii mootummaatti hidhata qaban kun filannoo pireezidaantummaa Yuugaandaa keessatti geggeessamu dura yaada uummataa burjaajessuuf micciiruuf itti fayyadamuu malan jechuudhaan cufe dhaabbatichi feesbuukii.
Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa bal'aa Yuunaayitid Isteets keessa maadheffate kun caasaaleen akkaawuntilee feesbuukii cufaman kun kan ministirii odeeffannoo fi teeknooloojii koominikeeshinii mootummaa Yuugaandaatti hidhata qaban ta'uu adda baafachuusaa irra dubbatee jira. Maddi oduu Associated Press immoo dubbiimaan pireezidaantummaa Yuugaandaa Doon Wanayaama feesbuukiin dhimma filannoo Yuugaandaa keessa harka galfate jechuudhaan balaaleffatan jechuun gabaasee jira. Uummanni Yuugaandaa kamisa dhufu kana filannoo biyyoolessaa geggeessamu irratti pireezidaantii biyyattii Yuwerii Museveenii fi kaadhimamtoota kabiroo isaan waliin dorgoman 10 keessaa nama marsaa taanuuf pireezidaantii ta'uu filachuuf jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. VOA AFAAN OROMOO tirbaandii 222531 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Qoodi waraanii Eertiraa lol Tigraay keessa qabu gaafii keessa jira. Mootummaan Eertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanii Eertiraa lol sun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalem Selamoonii qopheesse jalannee nutti. Heeraa fi deemokiraasii biyya keenyaaf eegumsa gochuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qabna. Sababiinsaas pireezidaant Tiraamp sodaa hin oolle uumaa waan jiraniif jedhan. Guyyaa guyyaan waan rifaasisaan deemokiraasii biyya keenyaa irratti dhaga'amaa waan jiruuf tarkaanfii fudhachuun akkaan barbaachisaadha jedhu Peloosiin. Pireezidaant Tiraamp waajjira akka gadhiisan gaafachuun kun kan dhufe roobii darbe gocha hokkaraa gaggeeffameef pireezidaant Tiraamp itti gaafatamaadha inni jedhu irra deddeebi'ee ega dhaga'ame booda. Pireezidaant Tiraampis ta'e masaraan Waayit Haawus gaaffii Peloosii kanaaf deebii laanne. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden Tiraamp himatamuu qabuu isa jedhu irratti callisanii ilaaluudhaan amajjii 20 kaasee hooggana haaraatu biyya keenyaaf dhufaa jedhan. Tiraamp dhiyeenyatti waajjira gadhiisuuf yeroo jiran kanatti ituu barrii bulchiinsa isaaniin xumuramin dura seenanni himannaan irratti haabanamuuf tole jechuusaaf carraa xiqqoo jira. Erga Tiraamp aangoo gadhiisanii booda ta'uu mala. Kunis ammaan booda aangoo mootummaaf Tiraamp lamuu akka hin dhiyaanne gochuuf jira. Deemokiraatonni mana maree yoo xiqqaate 180 himatamuu qabuu jechuudhaan sagalee kennanii jiran garuu lakkoofsi kun xiqqoodha. Miseensota 435 qabu keessatti yoo xiqqaate sagalee 218 argachuu qaban. VOA AFAAN OROMOO tirbaandii 222531 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Kam kanaan ammoo waan ammaan tan isanitti muu jiru kana qophii ammaan tan isanitti muu jiru kana halkan sa'aatii 4 irralleetti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irralleetti halkan sa'aatii 4 irratti hirrisanii deebi'anii achirrallee caqasuu dandeettan. Ajalan oduu ispoortii isanitti himna. Addunyaa koronaanuu miira harka fuudhe dorgommii ispoortii tanallee guddoo boonsuutti hin jirtu. Warri itti jiru ammoo xiqqaattu guddattu ittum jiru. Itoophiyaan Great Run wal dorgommii fiigichi Itoophiyaa gannum gannaa wal dorgoman. Dorgommiin tun diddameessoo Finfinnee wal dorgoman. Guyyaa dheengaddaallee namkum 90 irratti wal dorgomee jedhu warri qopheesse. Dorgommii akkana taanaan mas ispoortiidhaan dorgommii namni hagee guddaan nafum diriirfachuuf ispoortii amaleeffachuuf diidatti wal yaa'u. Dorgommiin tun guyyaa dheengaddaatullee dorgommii gara kiiloomeetirii 10ti. Atileetotii bebeekamoolleen keessuun jiran dubraan tokkeessoon Tsiggee Gebresalaamaati. Lammeessoon Medin Gebresillaaseeti. Sadeessoon ammoo Gabiyaanesh Ayyeleeti. Dorgommii tan dhiiraan tokkeessoon Abbee Gaashaw, lammeessoon Taaddasaa Warquuti, sadeessoon ammoo Bileeshaman Mangishaati. Warra tokkeessoo baay'ee $2,600 badhaasan jedhu warri qopheesse. Dorgommii tana atileet Hayilee Gebresillaaseetti jalqabsiise. Mebaayee Leeyee dhaloota nam Senegaaliiti kilaboota Awurooppaa olaanoo leenjisuuf nama Afrikaa sadeessoo ta'eetiin filatamuuf deema. Torban dabre keessa kilabii Belgium Standard League leenjisuuf filatan galgal kana mirkaneessuuf deeman. Leenjistoota Afrikaatiif fakkeenya tahaa jedhanitti abdatan. Namgan soddomaatti kilabii tana sadarkaa gadaana isiin jirturra ol baasee malkaa dabarse jedhanii abdachuutti jiran namni Afrikaa kun. Kilabiin tun deeggarsa guddaa qabda. Haa taatuuti immoo sadarkaa Bundesliigaa keessatti sadarkaa 12 jirti. Tapha ol taanu afran armaan duratti taphatti cufaayyuu hin mo'amte. Ardhallee sa'aatii lamaan duubatti Westland Beverne waliin taphachuuf kurfoo jirti kilabiin tunen. Leeyeen kilabii tan leenjisuuf filanii mirkaneessuuf deemaniif kunin nama cuftii na waliin hojjechuu akka fedhu yaayyuu arge jedheetiin torban kan waan hojii isaa haaletti tan irratti dubbate.
Namni kun durillee kilabumtan keessa ol guddachaa dhufe. Kilabii keessa ol guddachaa dhufe keessatti leenjisa ta'uu filatamuun na ulfin guddaa jedhleen. Kilabii ammaan tan leenjisuuf itti filantana gan 12 keessa taphate. Gaaf ganni isaa 18 Senegaal Daakaarii dhufe. Awurooppaan ijoollee Afrikaa hedduu dorgommii kubbaa miilaatiif jettee Afrikaa bitatteetiin tan leenjifattee guddifatte. Tanaan malka dabartellee tanaan badhaatellee haa taatu immoo ijoollee Afrikaa leenjistoota kubbaa miilaa olaanoo Awurooppaa keessatti guddoo ni argan. Namni Afrikaa kilabii Awurooppaa olaantuu leenjisuuf maqaan ba'ee fi guddoo beekan nama Naayijeeriyaatti Midoobus Egboo jedhanii. FA Cup dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingiliishiiti. Dorgommii akkana tan yooyyuu hedduu kilabootaa dhibba hedduutti wal dorgomu. Abbaan mo'anu yoosum keessa ba'a kamoo ammoo walitti hafa. Marsa 12 qabdi. Marsa kilabootii English Premier League itti dabalamanitti jira. Ammaan tan marsa 8 irra jiran. Ganni tokko taphatan hagayya taphatan. Warra waliin taphatan immoo carraatti walti marsa. Haleellee carraa walti marsa. Goolii 21tti gale. Tottenham kilabii Marine 5-2 qaarifte. Man City Birmingham 3-2 irraa kaafte. Chelsea ammoo Morecambe goolii 4 faatetti duwwaa galchite. Barcelona ammoo kilabii Tramare goolii 2 itti galchite. Tramareen duwwaa keessa galte. FA tana hagammaatti kilabitti Arsenalitti marroo hedduu shaampiyoonaa ta'eetiin dur jira. Arsenal marroo 14 shaampiyoonaa FA Cup taate. Bangan 19 dhalootaan Ameerikaa Premier League Germany Bundesliga kilabii Schalke keessa taphatu Matthew Hoppe tapha guyyaa dheengaddaatiin goolii 3 galfate. Haatriikii baanantaan hojjete. Kilabii sunillee malkaa dabarse. Kilabiin isa tapha 30 keessattuyyuu akka guddaa akkana kanaan mooteen beektu. Namni Ameerikaa Bundesliga keessatti goolii 4 galfate sun qofa. Namni waliin taphatu Armiinii Haarititti kubbaa tana qajeelchee dur buuse. Innilleen fuudhetti goolii keessa buuse. Namni is dur buuse kunilleen tokko galfate. Akkanaan 4 hin taanere 4 taate. Innilleen dhalootaan nam Morokkooti. Hoppeen dhalootaan Ameerikaa kunin sadaa dabre keessa kilabii Schalke darame. Goolii 3 tanaan dura Toomayyuu hin galfan. Kilabiin Schalke tunin akka kanaan qabxii 7 argatte. United States dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii gurraan dhalaa dhufuuf qopheeffatte koronaa jettetti lakkifte. Dorgommiin tun sila gurraan dhala 20 haga 21 keessa taphatan kutaa New Mexico dir Albuquerque keessatti taphatan. Akka bulchoota dorgommii atileetiksii United States qopheessan jedhanitti ogeeyyotii isaanii waan dhibe kun namatti hin deeme ilaalanitti dorgommii tan lakkisan. Biyyi Olompikii barana qopheessitu Tookiyoolleen muddamsuu koronaa kee jiraa jettee addunyaan labsate. Olompikiin barana tun ta'uuf dhibaachuun isiillee wal jajjiheessi jirti. Jaappaan kamis dabru qofa namisi 17 koronaa argite. Tan keessa namni 2447 Tookiyoo keessa. Nama gangaa waan irratti dhibarguuni isii waan guddoo yaaddooti. Muummeen ministeera biyyi suni Yoshihide Suga Jaappaan yoo akkam diqqaate ji tokkoof seera muddamsuu kadhib kanaan ofirra dhoowwarte baafattetti hojiitti jirti. Olompikiin Jaappaan tun sila koronaan nama hanqis malee sila ganna dabre keessa ammallee ta'uuf dhibaachuun isii mamaan baane sila adoolessuudhuuf keessa wal dorgoman. Jaappaan beeksisa dorgommii tanaa jetteeti magaalaan isii keessa mamaxxansitellee buqqisuu jirti. Sila atileetota addunyaa keessa walitti filan 15 simachuuf qophiirra turte. Koreen Olompikii addunyaa IOC sagantaan dorgommii Olompikii baay'ee akkuma jiru jiraa jedha. Olompikiin barkum 1896 asitti marroo 4 guyyaa qabaniif hambisan Olompikii. Haga guddaani waraana addunyaa lama tokkeessuuf lammeessootti hambisa. Barkum 1916, barkum 1940 fi barkum 1945 keessa. Kaan ammoo barkum 2020 kan. Dorgommii barkum 2021 qopheessuu jiran ta'an yooyyuu isiin milkoomte. Maqaan isii dorgommii Olompikii barkum 2020 ta'a. VOA AFAAN OROMOO tirbaandii 22-25-31 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Akka ibsi paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo jedhetti akka biyyi ammaan tan keessa jirtuufiyyuu filannoo dhufirratti paartiin isaanii irratti dorgomuun nama rakkifti. Mootummaan ammoo maqaa filannoo dahatanii hidhamtoota gadhiisaa jechuun sirna biyyaayyuu balarra buusaa jedhee jedha. Muktaar Jamaal oduu nu ergeen. Ibsi Koongireesiin Federaalistii Oromoo baase akka akeekutti rakkoon yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti mul'atu raafamni siyaasaa nageenya dhabuu fi gaaga'amni hedduun biyyattii gara hammeennaatitti oofaatiin jira jedha. Rakkoo kanneen bu'uurumarraa furuudhaaf jecha marii ilaaf ilaameedhaan ta'aniitiin furuudhaaf irra deddeebineetiin gaafii dhiyeessinullee gurra nu dhaga'uu argachuu hin dandeenye jedha ibsi Koongireesii Federaalistii Oromoo. Rakkoo fi hammeenna durrobee biyya irratti roobuuf qophaa'aatiin jiru kana waliin ofirraa qolachuudhaaf qaamoleen dhimmi ilaalu hundinuu waamicha kana fudhataniitiin marii biyyaalessaa nagaa buusuudhaa fi filannoo
walaba ta'ee fi hundaayyuu hirmaachise taasisuu keessatti illee xiyyeeffatamuu qaba jedhu dura ta'an Koongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa. Akkuma biyyaatti garatti deemaa jirru kuni rakkoo qaba. Waggaa 3 otoo sanitti iyyinuu rakkoon taane keessa biyyi kun galee ammas rakkoo kana keessa akka ta'utti bahee gara filannaa dhugaa sabni kun mootummaa kan kooti jedhetti amanu filachuudhaaf akka ta'utti itti deemnu malee habaluutu mo'aa, habaluutu kufaa, habaluutu sagalee argataa duwwaadhaani paartilee tokko tokko ofitti qabuun paartilee tokko tokko immoo ofirraa dhiibuun kan akkasii kun waggaa 50 keessa turreerraa siyaasa keenya jijjiiruu hin dandeenye kana keessaa baanee tarkaanfachuun nurra jira jennee hundatti jechuu qottati. Murtootti saba biyya kanaattis paartii amma bulchaa jiruttis mootummaa biyya kanaattis hundi akka dhaga'uuf baafnee jechuu qottati. Ibsa isin baastan keessatti haala miseensonni keenya dorgomuu danda'anidha keessa jiranitti haalli waajjiraaleen keenya cufamee jiru keessatti filannoodhaaf dorgomuun akkaan ulfaataadha yaada jedhudha. Maal jechuudha kana jechuun filannootti dorgomuu inuma rakkannullee inuma dorgomna jechuudha moo dorgomuuyyuu hin dandeenyu hin dhiifna jechuudha. Maafi lachuu miti hin dorgomna jennee sin murteessine hin dorgomnus jennee murteessine warri garuu filannaan kun nuti dorgomnus dhiifnus biyyuun gara gadheetti deemuu dandeessi. Rakkoo tokko keessaa baanee rakkoo biraatti deemuu dandeenya. Waggaa 3 keessatti waliigaltee biyyaa tokko lama jennee lafa kaawwachuu dadhabnee achuma wal argina. Waggaa 3 sabni deemaa jiru kuni garatti deemaa jiru kuni biyya kana gubbaatti rakkoo guddaa rakkoo bal'aa fiduu hin danda'a. Isa jedhu kana yaadachiisaa warra nu dhaga'u akka isaan dhaga'an gochaa hamma dandeenyetti amma 0 horii sadarkaa ammasitti deemneetu ilaalla garatti deemamu. Filannaa keessa gangaltu bari nan filama wayette malee waan galtuuf hin jiru. Amma akkamma jiru kanatti wal gowwoomsanii wal mooksanii bira darbuun hin danda'amu. Waliigaltee biyyaalessaa waan jedhu yeroo kaastan mootummaanii kami waliigalteen biyyaalessaa isuma Profeesar Mararaalleen irratti hirmaatanii barreeffamas dhiheessan sani. Kanaafuu taasifamaa jira maal akka gaafatan nuun galu kanneen jedhanis jiru. Maali waliigalteen biyyaalessaa amma ta'aa jira jedhamee mootummaadhaan himamuu fi kan isin gaafattan kam walii? Sirna dimookiraasii biyya kanatti ijaarree, sirna walqixxummaa biyya kanatti ijaarree, sirna sabni kun mootummaan kun kan kooti jedhu biyya kanatti ijaaruudhaaf waliigaltee barbaachisa. Waliigaltee jechuun immoo barmaanni akkamitti biyya kana bulchinaa dabar, akkamitti filannaa dhugaa deemsifnaa dabar. Waan biraa miti bar waan maajik foormulaan tinii miti bar. Akkamitti filannaan dhugaa sabni kun filannaa dhugaadhaan bilisaan gadi ba'ee abbaa barbaachisan filachuu danda'a tokko lama. Sabni kun nagaadhaan akkamitti filachuu danda'a tokko lamadha. Amma akkama jirutti Tigiraa keessa nagaan hin jiru, Beenishaangul nagaan hin jiru, Somaalee Affaar jidduu nagaan hin jiru, Kibbas darbee iddoo tokko tokko Walaayitaa eessa nagaan hin jiru. Dachii guddaa sabal'aa immoo hundi keenya dandeenye Oromiyaanis jeequmsa keessa jirti. Namni dhamaa jira, namni mana murtiitti deddeebi'aa jira, isa manni murtii gadhiise poolisiin hin gadhiisu jedha. Olaantummaa seeraa jiru, olaantummaa sana immoo hunda caala kan rakkisaa jiru mootummaa bulchuudha. Dabballee mootummaarra jirudha. Waan akkasii kanaa waliigallee biyya kana maal goona? Akkamitti filannaa dhugaa deemsisa? Hunda keenyarraa maaltu eegama? Hundi keenya waan waliigalle sanaa akkamitti hojiirra oolla? Isa jedhutti deemuudha jechuudha baru. Koongiresiin Federaalistii Oromoo rakkoolee uumame jedhu kanaaf itti gaafatamoon mootummaa fi paartii biyya bulchaatiin hin jiru jedha. Gareen sirna federaalaa Itoophiyaa falmu haleen rukute jedheetiin duubaan mootummaa yoo jajjabeessu mootummaan aangoo harkaa qabullee caasaa sirna federaalizimii duubatti deebisuuf yoo socho'u agarra jedha ibsi KFO kuni. Dhimmoota kanniiniin wal qabatee VOA irraa gaafatamanii deebii kan kennan sadarkaa ministeeraatti qindeessaan giddugala dagaagina sirna dimookiraasii waajjira muummee ministeeraa Dr. Biqilaa Hurrisaa akkas jedhu. Filannoo dimookiraatawaa ta'ee gaggeessuun hin danda'amuu fi kanaafuu biyya kana keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu jedhanii uummata dhaabuudhaaf yaaluun sirrii natti hin fakkaatu.
namoonni sirna haqaa kana keessatti ilaalamaa jiran yakkaan shakkamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru akkuma jirutti ta'ee sirna dimookiraasii keenya ijaaruun gara fuulduraatti itti fufuu qaba. Kanammoo sirni haqaa keenya ilaalee namoota to'annoo jala jiran yoo jiraatan dafee dhimma isaanii qulqulleessee seeratti dhiyeessee kan bilisa bahu akka bilisa bahu kan itti murtaa'u immoo akka yoo jiraate akka itti murtaa'u taasisuun sirna haqaa keenya jajjabeessuun cimsuun rakkinaalee fi hanqinaalee sirna haqaa keenya keessa jiran fooyyessuun akkuma jirutti ta'ee immoo filannoon bara kana yaadame gaggeeffamuu qaba jechaadha. Adeemsa kana keessatti danqaadha jedhee kan paartichi ibsu keessaa tokko namoonni numti hidhamaniyyuu gaafa mana murtiitiin walaba jedhamanii gadi lakkifaman yookaan immoo mirgi wabii eeggamuuf dhaabni biyya bulchuu fi mootummaan wal ta'aniitiin gama poolisiitiin akka murteen mana murtii hojiirra hin oolle taasisa. Akkasumatti ammoo shiroota garaagaraatiin waajjiraaleen keenya cufama. Olii gadi deemnee sochoonee akka mootummaan amma socho'aa jirutti namootallee hubachiisuu akka hin dandeenye taasifamnee jirraa jedhu. Inni kun sababa ta'uu hin danda'u tarii. Egaa ani akka ejjennootti sirni haqaa keenya sirriitti hojjechuu qaba jedheen amana. Sirni haqaa keenya poolisii qaba, abbaa alangaa qaba, mana murtii qaba. Aangoo fi gaheen hojii dhimmoota humnoota sadan kana gidduu jiru haala gaariidhaan hojiirra ooluu qaba jedheen amana. Akka nama tokkoottis akka paartiittis ejjennoon keenya kana nama manni murtii bilisa jedhee gadi lakkise qaamni kamiyyuu hambisuu hin qabu jedheen amana. Rakkoon qabatamaan mudate yoo jiraate naannoo sana yoo jiraate eessatti eenyu nama jedhamu irratti akka mudate ilaalanii sirreessuuf baay'ee murteessaadha jedheen amana. Waajjiraaleen paartichaa bakka adda addaatti cufamaniiru kan jedhe yoo jiraate yoo yakka goggogaadhaan shakkamaniiru ta'e yoo yakka uummata balleessuu sirna kana diiguu wajjin shororkeessummaa wajjin dhiiga dhangalaasuu wajjin jeequmsaa wajjin wal qabateera yoo ta'e poolisii yoo laalee dhimma sana laalee karaa abbaa alangaatiin himanni irratti akka banamu taasifameera yoo ta'een ala namni waajjira bakka adda addaatti banatee sirna siyaasaa biyya kana keessatti sirna ijaarsa dimookiraasii keessatti hirmaachuudhaaf qulqulluu ta'ee karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf waajjira banatee socho'aa jira yoo ta'e sun cufamuu hin qabu. Sun karaa kamiin cufamuu hin qabu. Adda durummaadhaan mootummaaniif paartiin biyya bulchaa jiru kanarratti hin qabsaa'a. Namoota immoo waa lama wal makanii yakkaa fi karaa nagaa wal makanii deeman immoo madaalli isaatiin sirni haqaa keenya ilaalaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa kan deemu ta'a jechuudha. Marii biyyaalessaa nageenya fiduu barbaachisa jennee irra deddeebinee gaafannullee mootummaan isa kana kutannaadhaan taasisuu hin barbaanne yookaan ammoo fedhiin qulqullummaa waan kana raawwachuu hin mul'anne jedhameetiin himama. Amma mariin biyyaalessaa taasifamaa jira kan jedhu immoo mootummaan irra deddeebi'eetiin kaasa. Wanni kun yaada waliinii qabateetiin deemee jira jechuun hin danda'ama. Marii kana keessatti paartiin badhaadhinaas ta'ee mootummaan gahee qaamni tokko taphatu qofa taphachaa jira malee ajandaa bocuu keessattis ta'ee waltajjii keenya gaggeessuu keessattis ta'ee maree biyyoolessaa kana hoogganuu keessatti gaheen inni qabu gahee qaama tokko qofa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Namoonni biyya kana keessatti mariin dhugaa gaggeeffamaa hin jiru warri jedhan warra marii gaggeeffamaa jiru kana keessaa hin hirmaannu jedhanii warra bahantu gaaffii kana kaasaa jira. Kanaafuu qulqullinaan irratti hirmaachuun dhaloota dhufuuf yaaduun yaada kennuun yaada fudhachuun karaa nagaa qofa filachuun baay'ee murteessaadha. Biyya kana keessatti dimookiraasiin olmoot ziiroo irraa jalqabama jechuu danda'ama jarri keenya. Kanaafuu marii dhaabuun hin danda'amu itti fufuu qaba. Onnee qulqulluudhaan kaayyoo qulqulluudhaan gaggeeffamuu qaba. Gara fuulduraattis kun itti fufa. Mariin amma gaggeeffamaa jira. Qaamoleen ala dhaabbatanii mariin hin jiru jedhan kun gara waltajjii kanaatti dhufanii marii kana keessatti hirmaatanii dhaloota dhufuuf waan gaarii akka hojjetan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. KFO'n ibsa isaa keessatti akka kaasetti rakkoo biyyatti deemaatiin hin jiru kana qolachuudhaaf lammiileen biyyattii gaaga'amni kun isaan yaaddeessu hundinuu irratti hirmaatanii marii biyyaalessaa ilaaf ilaameedhaan rakkoo furuu fi wal amantee irratti xiyyeeffachuullee murteessaadha jechuudhaan hubachiisee jira. Miseensonni Koongiresii Federaalistii Oromoo hedduun isaanii ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. VOA AFAAN OROMOO VOA 24 irraa caqasuu jirtanii sirba Abbush Zallaqaa kana hir'isanii